Rabbuma fi kanaaf jirra abaar nutti tahee gongeen dachiin eega qotan gubbaanis ni baddee mukarre muyni nu balan qabu kumamma baantan kana muyni mukaatu citaa dhiisi horii abaariif fixe nama abaariif fixe rakkoon nuti itti jirru abaar nu fixeeti gongeen nutti taate saani keenya waan takka tan kutatu dhabee saa naman qabnu nuti numaa saani nuuni dhabame wanni takkan jirtu addunyaan takkan jirtu namni waan foon namaatu wal nyaatutti jira ifif yaana ifif dhaabbanna. Nutiin kun ummata dagatame ummata irraanfatame ummata ummanni tokkolleen quban qabne kan miidiyaan keessan deemne kan gaazixoonni tokkolleen keessan dhufne baalee ni dubbatama boorana ni dubbatama nuufi boorana garaagarummaan qabnu jechuu hongee waggaa lamaatu nurra walga'e jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu daawwattoota hordoftoota keenya gargaarsa fuunee aanaa qumbii magaalaa Minootti argamnaa. Bishaaniif akkas maatiin teenya midhaan kun yoo bilchoo tahan waan bilcheeffannu yoo jiraatan amma waan daakannuun silaan qabnu bilchoodhaan nu dhaqqabdan isiniif haa bilcheessu maatii teenya mallee waan tanarra laaftuudhaa gartee waan joolleedhaaf maatii dawaa qabu saniinlee nu iyya. Kumni 100 jahatamii jiru. Maqaan keessan eenyu? Abdukariim Algaat. Masuma keessan bichaa ol fuudhee rabbiin nu haa gammachiisu malee takkallee hin jirtu waan isin gufachiisa waan isin rifachiisa waan isin rifachiisa rabbiin waliin nu uume rabbi isinirraa haa qabu rabbi isin haa baasu. Aanaa qumbii haroo gurraatti yookaan madda imaanaatti argamna. Hawaasa keenyaaf waan finne bakka kanattis buufnee akkasuma kaan gara aanaa qumbii magaalaa Minootti fidurachi erginee jala deemaa jirra. Mee bakka kanatti nama tokkoo fi lama dubbifnee bira dabarrenneetti haawwan keenya kana rakkoo isaanii jirtuu fi akkatti jiran haa ibsatanii inshaallah sagalee isaanii isin dhageessifna. Haalli jireenya keenya gongeen nutti taate ani ilmi kiyya tokko hin qotan ilmaan isaa daddaa'ima kunoo achitti gara biraa ganda isaanii keessan talti jirtu an armarraa addunyaan qabu ifiifiin armata mana inni jigaa cinaa jigaa keessa daaran bahu qonqoolaal ammaan tana imaama keenya kaasii kanaatu imaama asii kanaafiin guyyaa isaan laal guyyaa arafaa akkanuma nuu kennan akkuma amma sadaqaa kana ammaan tana akkanumatti horii namarraa guuran kana kanumaaf jiraannaa. Coraa namni nu wal nyaatutti jira waan walitti kennu ni dhabee isaaniin jiru. Qabeenyarra hin qabnu adda ciifna. Nuti waan takka hin qabnu foon namaatu wal nyaatutti jirra nama qofaa wal jala yaa'a. Nuti loon lama qabna lamaanummaa sunuu nu duraa dhumani. Asii namaan qabu anuun eegaan dhufe biyya tana amma xafur keessaa gurbaan tokko qalama natti haqee waan haa kennin jiru. Garta har'ammoo eega rabbiin imaama keenya kana nuu fide dhiiroon dhabnu jenneeti isin abdannee jirra. Muyni mukaa jimaallee nurraa goggogi. Waan ittiin jiru kaa hundaan baane jimaani goggogi. Bishaan hin jiran biyya tana. Tan hundaa isinumaa fi rabbitti abeeti jennaan. Abaariitu tahee dachiin tumboon. Abaar nu qabeeti jaarsi kiyyalleen jaan hin qabu huccuus taniin hin qabne laal takkittuma tanaan hin bobba. Qabeenya masilaa kanuma miskiina gara cufa keessa buusanii sila laali ormummaan keenya kun kasheekketi keessa faana buusee gaa miskiina jeefiriifaa. Waa xiqqoon hoogeeti achittis amma sila ormi kunis sila keessaa keenya kunilleen gargaarsa numaaf godha waan nu godhu ni dhabe isaanummaan kunu harkaan qaban jecha odoo qabaatanii waan nutti kennan mamaa bari keenya kunis waa dhabeeti yoo waa qabaate nutti ni kenna kunis garte kanuma nutti kennu dhabe gongeen nutti tanaaf taatee huqqullooniitis akkasii tanamaatis akkatti. Intala takka qofaan qaba michiyyoo takka daa'ima michiyyoon sun xiqqashe qabeenya kiyya kana waan hin daaran ba'u qabu ilmoon qabu ilma naagaa hin qabu. Dhuftanii nu laaluu keessanilleedhaaf rabbiilleen galata isinii haa galchuu nutilleen galatooma isiniin jenna nutiin kun ummata dagatame ummata irraanfatame ummata ummanni tokkolleen quban qabne kan miidiyaan keessan deemne. Kan gaazixoonni tokkolleen keessan dhufne baalee ni dubbatama boorana ni dubbatama nuufi boorana garaagarummaan qabnu jechuu hongee waggaa lamaatu
nurra wal ga'e jechuudha. Hongee waggaa lama nurra wal ga'e yeroo duraatiif diinni Tigreedhaan nurratti Soomalii bobbaaseet warra buqqa'ee darmaa ol kute jechuudha. Irraa gad qubsumti teenya asirratti dhaabbannee arra dhufee ulmaan Oromoodhaatu ni jiran jedhanii nu yaadachuudhaatuuf galatoomaadha jenna. Beelaa fi qabeenyi keenya ka duraan abbaa qabeenyaa ta'e har'aan tana warra sadaqa akka miidiyaarraa dhageenyu akka warra Booranaa saniin garaagarummaa nuti qabnu hin jirtu jechuudha. Bishaan hin qabnu, nyaata hin qabnu, uummanni kun uffata hin qabu. Lafa duraan qabnu sanillee mallee araddaa jafaa diinaa qabaa mallee Soomaluma sanirra jira. Uummata buqqa'ee nu gargaaruu keessaniif galatoomaadha. Addunyaadhaa fi ammallee uummata Oromoodhaatii fi ulmaa'ii biroollee kaaftelleedhaafillee nu dhageessisaadha. Taaftelleedhaafillee rabbumaa fi uummatuma Oromoodhaa kana qabnaa jechuudha. Galatoomaa nu dhuftanii nu ilaaluu keessaniif rabbi isin haa jiraachisu. Hayyeega daawwattoota hordoftoota keenya haalli uummanni keenya keessa jiru haadha geessan kana fakkaata rabbiin uummata keenyaaf rahmata haa godhu jechaa inshaallah yoo jiraanne bolloo irratti deebinee wal agarraa uummata akkanatti iji rahmataa nama laallee uummata akkana qaqallatee uffanni irra dhumee coraan irra dhumee foonumaa fi lafee wali jirtu uummata akkanaatu bakka kanatti argamaa hedduu nama naasisa hedduu nama rifachiisa rabbiin rahmata uummata keenyaaf haa godhu. دعائي قدافي دي قرسلي قدافي سنين جنة بارك الله فيكم اللمين تنفع وانقاهم غرقاسا دي قرسلمي دا يا واللاسا دي بيسا وسيسا اللمين تنفع وانقاهم غرقاسا دي قرسلمي دا يا واللاسا Bisa usisa Ya Abba ilmani ni beita ilmote Ya hada ilmani tancini bugarte robaf jama marti isaniti bute bornu tau mala arra isan tate enutu dirmata yo ati chaljete enutu dirmata yo ati chaljete alami fintumsa wanqabun gargarsa deeggarsa lammiidha iyyaa walilabsa deebisaa qubsiisa haala kanaan namni ammoo fudhachuu deemu manguddoota naa ijee nama laaltu dandeesseeti wallaahi uffata qaamarraan qaban nyaatanii garaan qaban hedduu nama naasisa gaa wanti waan rabbiin fide namaatii miti rabbummaan uummata keenyarraa fuudhu balaatti buuse tana nu dilii teenyaatti haateef dhiifama nuuf haa godhu namni callaawee kana tattaanii agartanii miti wallaahi hedduu nama rifachiisa nama beelti mataa buusifti abbole mee halkay dubbadde baaba akkam jirtan buraan dhaga'u mee haayilaantu wanni bishaan keessaa dhugutan irraa yaabbuleessu horo fala wani uti jiru rabbi malee wani khayri jiru jirtu dhumneeti ampaan amata torban jedhabee akka lafarra deeme arra isin dhufna lubbuun na deebise gashaa naqadheetii nama fakkaadhamee huccuun fidaasa booyaa isin qaba masuma keessan bichaa ol fuudhee rabbiin nu haa gammachiisu malee takkallee hin jirtu waan isin gufachiisa waan isin rifachiisa waan isin rifachiisa rabbiin waliin nu uume rabbi isinirraa haa qabu rabbi isin haa baasu umrii seesan rabbi isin itti hisaabin ka bu'ee wajjii rabbi isin buusin ka gu'ee wajjii rabbi isin guusin ka maqee wajjii rabbi isin maysin ka baqee wajjii isin baysin ka jaame wajjii rabbi isin jaamsin ka dhaame wajjii rabbi isin dhaamsin ka dhame wajjii isin dhamaasin wasana rabbi ala isin baasin ka tokko waree wajjii isin tokkosiisin adawwii rabbi isin gasiisin wajjii isin deemsisin wajjii isin teeysin kun fayyakun mee abba haala rakkoonaa jiru dubbadhu waan hin keessa jiru urmi dhibba tokkoo fi 60 jiru maqaan keessan eenyu Abdukariim Algaat urmi dhibba tokkoo fi 60 wanni jiru hongee tan akkam fakkaata hongeen tun dhiisiga numa jirra jiruma jirra akkana Assalamu alaikum ya ummata Muhammad urmi rabbi sina dheereysu nutiin kun nama lafarra jiru malee nama addunyaarra jiru hin fakkaannu namni keenya kun kanuma isin laaltanii gartan kan hongee daamihi waan addunyaa tanarratti takkaa hin harkamin rabbi nutti buusu addunyaan nu harkatti hin hafe namninis akkuma addunyaa saniitii lubbuun amma duran baane waan ba'u achii nama tokko yoo du'en kawan awwaaluun qabne
kanaafuu nuuf dirmatan ammallee rabbiin kaali nurmii isin haa dheeressu bishaaniif akkas maatiin teenya midhaan kun yoo bilchoo tahan waan bilcheeffannu yoo jiraataan amma waan daakannuun silaan qabnu bilchoodhaan nu dhaqqabdan isiniif haa bilcheessu maatii teenya ammallee waan tanarra laaftuudhaa gartee waan joolleedhaaf maatii dawaa qabu saniinlee nu iyya rabbi isin haa dhaqqabu rabbi isiniif haa dirmatu rahmatuma rabbii nuu kadhadhaa isin nu bira dhaabbattanii urmii rabbi isin haa dheeressu waan takka harri natti jira hin arkin rabbi nu garsiise wanni dubbadhu hin jirtu uma isin gartan tanaan nutti jira rakkoon jirtu waan nyaannee dhugnu hin qabnu bishaan hin qabnu waan afanneerra bullu hin qabnu mana hin qabnu namni keenya kun guutuun jaltee isa fakkaata haati takkaan hin dhalle wanni kana isaan godhe qoonqoo rabbii gam mootummaa jira isin sheekketii gartaa olaantuu filatamtuu warra jannataa rabbi isin haa godhu warra jannataa rabbi isin haa godhu warra jannataa rabbi isin haa godhu warra gartaa nuti yoo wanni feete dhufte namni nu yaadatu hin jiru wanni feete yoo dhufte namni nu yaadatu hin jiru namni dubbatu hin jiru isin nu yaadattanii tan isin hin yaadillee rabbi isin haa kennu urmii rabbi isin haa dheeressu akkasitti ganumaan dubbatu ol ka'e. Haalli hongee tanaan balleesseeti qabeenya keenya hongeedhaan balleessee nuti bannee waan qocoraan keenya gara nu galee kana nu tahee nuti gara yaan wallaallee bishaan dhabnee dheebuun nu fixxee dheeda dhabee qabeenyi nu dhabamee nuti qoonqoon nu fixxee gara yaan wallaallee hongeen gooroo teenya rabbiin hongeetti buuseetuma gargaarsa sheekatii teenyaatiin wajji rabbiin kaaliin gaariskii garmaa harka mootummaa keenyaatiin gaajirra jenneetuma hongee keessa jirra gaajiruu ilma namaa keessa hin jirru gara rabbiitiif jirra malee. Usman Mamadi gaya hongee tanaan nuti kuni amata biyyarraa godaanneeti biyya tana keessa horii waan qabnu dhabnee addunyaa re'ee fi addunyaa hunda dhabnee ammaan tana kun nu gaggabe kana amma isin rabbi nu dhaqqabe waan isin sheekan keenya kanaan nu dhaqqabeef diin keenya rabbi waliin nu haa deemu diin ulamaa iteenyallee rabbi waliin nu haa deemu ganaallee kan nu gargaartan isin gargaarsan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Maqaan kiyyaa Muhammad Abdullahi Jaaraa Raddaa Ilaa Ahmadi akkasitti haallee hongee kana amma jiruu gaddaa jiruu gadatee keessa jira jecha namni keenya ka du'ee ol ka jiruu gad jiraachuu jira jecha hongeen nutti hammaateeti hangammaa kanaan jira jecha ummanni gartee duraan seetineetii fi kana qaba kanallee hin qabne jecha nuti amma saniin rakkoo ajaa'ibaa keessa jirra iddoo irraa deemnellee iddoo seera mootummaatiin referendumiin irra gaggeeffamillee irratti hin deebine hangammaa akkanumatti araaraafamnee dachii fi samii jidduu jirra jechaadha nuti ammaan tana kanaafuu qaamni barbaachisu akka nu deeggaru barbaannaa kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Laali sheeke maqaan kiyya Faaxumaatiin Roobaati. Haalli hongee tana akkam fakkaata? Haalli hongee akkuma rabbiin beeku kana. Obboleettii keenya kan namatti gartan kuni ijaas hin qabu gurrallee hin qabu jaatama isaa tokkollee hin qabu ijaanillee arraballee dubbachuun beeku ijaas hin qabu gurraas hin qabu haala sanii wanni kun quba bira gahamee jira inni kophaa isaatti haa kennamuufi zeeta tokkos fidaaf isa kophaa isaatti fidaaf zeeta tokko fidini kafallaa irratti tanaafuu inni kun haala kanaan jira ijaas hin qabu gurraas hin qabu isa qoodee nama tokkollee keessa hin jiru kophaa isaatti amaanaa kun hawaasni keenya nu arge akkana biraan geenyee jirra jazakumullahu khairan bakkaan gayaaf Sini si jangabdu ini sarkan ka bulan. Bismillah. Isal la chorkan ka bhaiya bolis. Harka kalleegi harka kabne. Harka kalleegi bira kutani nidam toda. Bulayan ki yo anta sitte harka waan gara nama ballai sura. Nama ijan kabne khafan imbe ne gurra inda geenye faar bakka kana tar ku jirra. Ummanni ga ka gartan kana behe jira. Nama yaachi sakkaataan itti gargaarsin itti finna kun isaa wal ga'u. Rabbummaa naa beeku holgee rahmata rabbi rahmata isaa godhuufi midhaan akka gartan kanatti gaammoo dirree tana afamee addaan ramadamee taa'u jira kan makiinaa irraan buune nuti waan rabbiin obboleeyyan keenya arjoomsee gara midhaanii jijjiiramte isaan biraan geenyee jirra rabbiin rahmata isaa isaan biraan haa ga'u rabbi rahmata haa godhuuf jenna.
والله يولتين جوا مغرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله